Oh, maduri illee garraa wali bakka. Harka duwwaa galtee jechuudha yaaddeetu. Intalli normaalii gabaa yaaddee hin baane jechuudha. Qanii gabaa jaalallee seerbuuf baane. Isheen garuu dhiiraa wajjin ooltu. Ashama akkam hordoftoota kiyya bakkeetti nagahee kenna snaaqoo HRS reakshinii muuziqaatiin walitti deebi'ee namoonni chaanalii kana faarfattoota yoo jiraatan subscribe gochuun dagatinaa mallattoo notification tuqaan si'achuu barbaada. Yaada yoo qabaattan koomentii barreessaa haga dhumaatti nafaana tura. Mee artistiif. Naxala Sinishow. Sinishow beektu baay'een keessanii kanaandoo muuziqaa ajaa'ibaati kan inni qabu. Muuziqaa waggaa 3 dura baasee goota kan jedhu muuziqaa bareeda muuziqaa ajaa'ibaa baasee ture singilii jechuudha. Muuziqaa sanaan baay'ee beekamtii guddaa argate. Muuziqaan sun illee namoota biratti fudhatama guddaa kan argatedha. Kunis immoo laayirksii yookiin walaloo muuziqaa barreessuudhaan baay'ee beekama. Keessumattuu kan Hacaaluu Hundeessaa jirra kan jedhu isatu barreesse. Sirbisaa duraasa kanadha. Kunni gootuma lubbuun dararamu guyyaa gadhee kan kee kana garu. Muuziqaa kanaan baay'ee muuziqaa kun biyya raasaa ture. Muuziqaa baay'ee jaallatamee darbu. Naxalaa jechuun shaarbii jedhanii nu shaarbii inni fayyadamu. Naxalaan kun afaan Amaariffaatiin natti fakkaata. Yeroo baay'ee sirba naxalaa baasedhu. Naxalaa jechuun akka siingilii sirba siingilii jechuutti isin fayyadamu. Garuu akka shaarbii yookiin maal jedhu marata natti fakkaata. Fakkeenya sana fayyadamna garuu naxalaa kana afaan Oromoo natti fakkaata. Afaan Amaariffaa ta'uu danda'a garuu naxalaan kun. Gabaabaa arti tullaa xidhiin kun baay'ee namatti tola bifa bareedaatiin tuulamee jira. Suuta yaa biliqqiseetu qalbiin xiyya rarraate. Suuta biliqqistuutu qalbiin xiyya rarraate. Anin beeku ka anin beekne ka sosodaadhee baay'ee naan biliqqisuu kee guyyaa danatti taate. Tullaa xidhii harree kana harree irratti fe'aniiti kan gurguranii sabooda magaalaa keessatti gurguru. Magaalaa immoo dhoqqeettiin dhiitanii manatti hin maragu. Yaa kutaa kee yaa addeenya naxalaa kee kan dukkannu ifa ta'uufi gadi bu'eera ol dachaa si'a daraa kee lafa tuqee bifa baduufi. Yaa kutaa kee yaa addeenya naxalaa kee kan dukkannu ifa ta'uufi gararraa'eera. Antagalli garuu baay'ee yeroo baay'ee baadiyyaa kana keessatti namooti wal jaalatan kun bilbilliin jiru maaliin jiru xaliyaadha. Qanii namni yookiin guyyaa namni wal argamu guyyaa gabaa eeganiiti kan isaan jaalallee isaanii arganii. Yeroo baay'ee durbis kan ishee baadiyyaa keessaa baddu karaa heerumaa kana baatu erga qanii gabaate jechuudha. Gabaa baatee achi nafti sabooda waraqaan ergama baadiyyaa kana keessatti. Guyyaa namni wal argee shaayii wal affeerus baadiyyaa kana keessatti qanii gabaate jechuudha. Kun uummatiin zambiilii fudhattee qanii gabaa ta'uusaa gammachuu keessa baate akka naxalaa gattillee hin beektu jechuudha. Waan kana yeroo baay'ee argitu xaasaa mukatti fannisan kana mana farsoo yookiin mana daadhii mana dhugaatiiti. Baadiyyaa kana keessatti mana fuuldura namni isa qabu isa fannisa jechuudha. Kuuraa kana maaseenii kuuraa miti xaasaa kana fannisaa jechuudha. Yeroo baay'ee immoo tirii adiis hin fannisu. Sanaaf namooti gabaa dhagalan amma harree mana jalatti hidhaniitu farsoo fa'aa dhugaa jiru yookiin daadhii dhugaa jiru jechuudha. Waa gurguratanii galaniiru. Ganama xidhii fe'anii ba'anii amma garuu harreen duwwaa waan taateef fe'atanii gurguranii galaa jiru jechuudha. Jireenya baadiyyaatti kan inni mul'isaa jiru. Baay'ee kiliippiinsaa baay'ee namatti tola.
Nakalanke shama doksesija, nakalanke shama doksesija, mudamini jabu tanadura. Mudamini jabu tanadura. Aha, chichi diriste. Aha, jetana arka. Abata bade. Ganama ko babate amma garu raajuu argite daadhi ishee dhugaarti. Nanyara sagara. Aha, yaasi pisato. Aha, jitu lagara. Aha, akkatti kodi. Akkata mooti jira. Rama karachu, ganaan kotatu. Eenyuun of argachu, ofiin afgatu. Ofiin olina. Asii wanti kun qirqaaban nanoi harree kan ittiin fe'anii jechuudha. Inni kun immoo xelxeeba kun immoo gogaama horiirraa hojjetaman immoo xelxeebi kun jechuudha. Qirqaabi kun immoo qirqaabuma jedhamti. Eessan finyoo jechuudha. Finyoon kun kan harree ittiin fe'an sana. Sagaleetti itti baatanii sirbaa jiru. Muuziqaa baay'ee bareedaadha dhugaa. Baay'ee kiliippiinsaa itti hojjetameera. Baay'ee itti yaadameera. Daayirektiingii baay'ee bareedaadha. Nama finjiru, abbaarra kan abbaatti yaanu jiru yaanu bana. Tala ohoo na dura, ohoo na tala. Tala ohoo na dura. Zambiileen garuu kana kalloon kun duwwaadha waan bitamne jechuudha. Ganama garuu gabaa dhaquuf baateetti waan bitiin jirti. Oh, maazirii illee garraamamanii bakka harka duwwaa galtee jechuudha yaaddeetu intalli normaalii gabaa yaaddeen baane jechuudha. Qanii gabaa jaalallee si erguuf baate. Reefuu sammuutti deebi'aa. Sababamatu batu yeratu pimpineen batu yabareen turungo nyaatu. Wayne agada ku dur yeroo baaburri jira harra yunda kama garu harra waan akka gogocha joote malti daakama durbara baaburri jira oromoon agaatti daakeeti kan midhaan nyaatu jechuudha. Harra doomumti baaburri ganii jira baadiyyaa keessa kan keessa fayyadamanii jechuudha. Asii kunoo mukamoonye kanatti tumama asii immoo daakutti daakama baabura manumaa qaba jechuudha oromoon baaburri isaa daakuu baaburaati dhagaa baaburaati. Qophiitti jiru asii. Meka bitanne, mekna gurgurre, sosokolate, baate gabana mala. Foottus kuta, fuula filate. Dhugaa walaloon isaa baay'ee namatti tola argaa gurguddaa keessaa qaba. Wanni kun illee hedduu namatti tola bakka. Itu akka maatiin yaad kilebii dhuunfaan garuu durii oromoon keessi dhageenye affarii sirbiirra gadee gadu jechuudha. Faanosii illee fannisaa jira. Faanosii kana ammallee namoonni fayyadaman jiru baadiyyaa keessa. Abbata tolii duruu maqaan daakuu seenii midhaan tiritaan harka seetii jira. Daakuu ittiin bukoo keessaa oltee dhuftee sirbaa jirti. Natalaa seensi lagattee qoraattiitti fuudhee maal jedhee dhufee uwwisee jechuudha. Seen garuu dhiiraa wajjin oolte. Akkana gaaboo. Dabka hilleedhaan yaaseeti kan inni sirbaa jiru egaa muuziqaa kun baay'ee nama tola maalfi namoota achi keessa noormaali waan kiliippii miti egaa waan noormaali manamni jireenyumatti jirudha malee noormaali muuziqaaf yookiin viidiyoo waraabbiif jedhee waan sirbanii fakkaatu. Aniif garaa barraa sirbaadha bakka namni isaa haga dafqee citutti kunoo.
muuziqaa baay'ee bareedaa dhugaa rabbi. Muuziqaa baay'ee namatti tola. Dhugaa muuziqaa. Meeqaan bitanne beenna gurgurree. Walaloon isaallee baay'ee muuziqaa baay'ee namatti toludha. Sinni shaw waggaa 3 moo 4 booda muuziqaa ajaa'ibaatiin dhufe. Sossokolattee baate gabaana malee. Abbato tolii maqaatu nu wadaa. Ogaa yeroo sirboota keenya kana normally abbaa sirbu qofa nu taane warroota jilaa jedhan qaban kana yookiin warra jilaa tuki maal jedhan kana hedduu nama tola baay'ee muuziqaa akka namni duukaa miira keessa galee duukaa sirbu nama godha. Ogaa muuziqaa baay'ee nama toludha. Kliippiin ajaa'ibaa walaloon ergaansa lokeeshiniin isaallee baay'ee namatti tola. Ogaa muuziqaa baay'ee ajaa'ibaati. Naxalaa Sinni Show mul'ata Director Brook Girma. Brook baay'ee dandeessa dhugaa muuziqaa baay'ee ajaa'ibaati. Directingiin ajaa'ibaa yeedaloo Sinni Show walaloo Kee'ol Laggasaa fi Sinni Show Kee'ol Laggasaa abbaa jamare qindeessaa Anteenee Tafarraa Abuuzi Studio Beezii namoota hedduudha kan irratti hirmaate. Dhugaa muuziqaa baay'ee namatti toludha. Hundi keessan seenaatii Oromiyaa Art Institute irraa daawwadhaan siin jechuu barbaada. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra jira. Hundi keessan daawwadhaa yaada keessatti kennaa waliif sheerii godhan siin jechuu barbaada. Yeroo biraa muuziqaa biraatiin gurti deebinutti